Waldaan Haaromsa Finfinnee jedhamu magaalaa Finfinnee keessatti eenyummaa aadaa seenaa Oromoo dagaagsu irratti hojjetu hundaa'ee jira. Dargaggoonni fi shamarran saganticha irratti hirmaatanis sochii abdachiisaa ta'uusaa dubbatanii jiru. Namoomsa Admaasuu gabaasa dabalataa qaba. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti uummanni Oromoo sochii siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee bifa gurmaa'een akka gaggeessuuf utubaa ta'e kan ijaaru Waldaan Haaromsa Finfinnee jedhamu hundaa'eera. Giddugala aadaa Oromootti dargaggoonni, shamarranii fi ga'eessonni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isheerraa kumaatamaan lakkaa'aman irratti argamuun koree hundeessitoota waldichaa waliin marii bal'aa gaggeessaniiru. Kaayyoolee gurguddaa waldichaa kan ibsan obbo Dajaneen dhimmoota ijoo waldichaa hin taanes eeraniiru. ፖለቲካ፣ ሃይማኖት፣ ሌሎች ነገሮች የኛ መሰባሰብ ሴንተር ፖይንት አይደሉም። Siyaasni, amantaa fi dhimmoonni kana fakkaatan walitti qabamuu keenyaaf dhimma ijoo miti. Walitti qabamuun keenya eenyummaa aadaa fi duudhaa keenya guddisuudha. Miseensi waldichaa kamuu si'oominaan akka lammiitti hirmaachuu akka danda'u hojiilee gama dinagdeen waa'ee Oromoo beeksisuu fi hambaalee Oromoo Finfinnee keessaa cimsuunis xiyyeeffannaa waldichaa ta'uu dubbataniiru. በማንነቱ ኮንፊደንስ አድሮበት eenyummaa ofitti guutumaan guututti ofitti amanamummaa qabaatee namnu dhimma siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyyaa irratti saa'inaan akka hirmaatu gahee ba'ata waldaan kun. Seeraa fi heera biyyaaf dursi akka kennamus hirmaattotaaf himaniiru. ህገ መንግስቱን ማክበር የሚወጡ ፖሊሲዎችን ማክበር Heera biyyattii kabajuu, qajeelfamoota ba'an kabajuu, ijaarsa akka kanaaf qajeelfamootaa fi heeraan mirga kaa'amu fayyadamu. Hirmaattonnis waltajjicha irratti yaadaa fi gaaffii garagaraas kaasuun keessattuu dhimmoota xiyyeeffannaa dursaa barbaadan irratti mari'ataniim. Loon dubbanna dhakiisa dhiisi boqqooyi booda dubbanna kuma jennuuti qo'eelaa booddeetti nu hambisan. Bara 1942 irraa jalqabee hundeeffama Waldaa Maccaaf Tuulamaatiif aarsaa kan kaffale baay'eetu jira. Hundeeffamni maqaa kana hariiroo Waldaa Maccaaf Tuulamaa wajjin otoo godhate keessi koo baay'eetti gammada. Hoogganaan Waldaa Maccaaf Tuulamaa duraanii obbo Dirribii Damisee hundeeffamni Waldaa Haaromsa Finfinnee guddaa akka isaan gammachiise dubbachuun dhalootaafis ergaa dabarsaniiru. Wanni isin dinquu qabu fuulduratti illee beekuu qabdan cimaa keessan, cimaa Oromoo isin dura diinatu beeka. Kana sirriitti beekudha. Hirmaattonni OBN dubbise yaada kennaniin sochii abdachiisaa fi qaawwa Oromoo bu'uureffatee eegalame ta'uu dubbachuun jajjabeessaniiru. Bifa qindaa'aa ta'een bifa uummata beektota fi aktivistoota keenya hunda hirmaachisuu danda'uun bifa uummata Oromoo fayyadamummaa uummata Oromoo mirkaneessuu danda'uun gaafa dalagne wanta barbaannu sana arganna. Firiin keenyas ni miidhaga. Walgeettiin har'a nuti asitti walgeenye kun baay'ee na gammachiise. Maaliif si gammachiise yoo Oromoon amma kana wal bira ga'ee yaada walgeeddaruu, waa'ee biyya ijaaruu haasa'uu, jaalala namaa haasa'uun akka kiyyaatti baay'ee na gammachiisa. Cal jenneetuma feesbuukiin kana jedhee walolli adda addaa nurratti bobba'eedhaaf immoo nuyi gadi jechuun qabnu.